Ah
sodaachuu waaqayyo akka isaanii kennuudhaaf waa'ee warra taataa qabaniif ni kadhannaa. Waaqayyo dursee akka yaaduudhaaf tokko tokko isaanii kan barbaachisu kan bareedee kan fooyyee akka isaaniif kennuudhaaf waa'ee biyya hundaaf ni kadhannaa. Waaqayyo harka dhiifama qabuudhaan gaggeessee jaalalaaf nagaan gara lubbu isaaniitti akka isaan deebisuudhaaf waa'ee warra galaanaaf iddoo boba'aan adeemaniif ni kadhannaa. Waaqayyo nyaata isaanii guyyaa guyyaan akka isaanii kennuudhaaf waa'ee namoota beela'aniif ni kadhannaa. Waaqayyo dhaa isaaniirraa akka isaanii duraa fi akka isaanii duraa waa'ee namoota hidhamaniif ni kadhannaa. Waaqayyo nagaan gara biyya isaaniitti akka isaan deebisuudhaaf waa'ee namoota booji'amaniidhaaf ni kadhannaa. Waaqayyo obsaa kadhusa gaarii akka isaanii kennuudhaaf dadhabbii isaanii gatii raawwata isaanii akka isaanii kennuudhaaf waa'ee namoota bari'ataniif ni kadhannaa. Waaqayyo dafee akka isaan fayyisuudhaaf dhiifama isaa fardummaa isaa akka isaan erguudhaaf waa'ee warra dhukkubsataniif dibamaniif ni kadhannaa. Gartuu mana kiristaanaa qulqulleetti keessaa namoota biraniidhaaf waaqayyo bakka boqonnaa akka isaanii kennuuf ni kadhannaa. Waaqayyo akka ittiin dandeenya beekamsa irraa deebi'ee dhaabbatee boqonnaa akka isaanii kennuudhaaf waa'ee lakkoota keenyaaf obboloota keenyaa yookaaniif ni kadhannaa. Bakka barbaachisutti bokkaa akka roobsuudhaaf waa'ee bokkaaf ni kadhannaa. Bishaan laggeenii guutii jennee isaanis akka qixxe isaaniif hanga bultaanitti taphatan jennee ni kadhannaa. Sanyiidhaaf sabsiif kan ta'u waaqayyo lafaaf ijaa akka kennuudhaaf waa'ee firii lafaadhaaf ni kadhannaa. Kadhannaan kan kadhatamu kan waammannu hundumaan keenya nagaadhaan hafuuraan waa'ee
sirna keenya abbaa Gabriel uummata kiristaanaaf dabrii keenya irra tokkoon keenya irra kan oliif kan bulan nuuf haa ta'u. Ergaa Phexros ergisa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Ammasii hammina hundumaa hattummaa hundumaa of arguu dhabuun weennoo maqaa namaa balleessu hundumaas ofirraa fageessaa. Akka mucoolii reefuu dhalatanii anaan barbaadaniitti isinis fayyinaa fi itti guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuura isaa hattummaan keessa hin jirre akka aannanii sana irraa cabsee ni nyaatanii jechuudha. Kan yoo mootummaan dhugute namoonni tokko